እናቴ ትመጣለች። ቆይ እኮ እናትሽን ጠርተን ምን እናደርጋለን? ሁላችንም ተንበርክከን አሱ ይቅርታ እንጠይቃታለን። አሱ እኔ ይቅርታ እንጠይቃታለሁ። Ashamaar kafuunee kabajamtootaaf jalatamtoota hordoftoota Soofii Sokorruu akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraatanii viidiyoo kan like subscribe gochuudhaan eegala jara gara kamitti deemuu jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yuutuubiin uummata maraachee jira yoon akka jara kana kan maraadhu ta'e asuma yuutuubiin nattafuusaa wayya utuu jara Abirashii fi Ruutaa utuu jedhamu jara jaartoliitiin caale jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa yoo dhugaa ta'an isa dhugaa rabbii baay'ee na gaddisiisu jira akka mataa kiyyaatti yani haati Alaazarii inta ilmoo daa'ima ganaa torban gahin jechuudha ganaa kaarroonni irraan buune fudhattee badde jechuudha jala isinii galee mucaan akka kanatti harmaa nan guutee si cinqaaru baattee boo'a እናቴ ትመጣለች። ቆይ እኮ እናትሽን ጠርተን ምን እናደርጋለን? ሁላችንም ተንበርክከን አሱ ይቅርታ እንጠይቃታለን። አሱ እኔ ይቅርታ እንጠይቃታለሁ። በቃ አንቺም ብቻ አይደለም ከእናትሽ ጋር የተባልሽው አሱ አናተን መነሻፈጣት ምስኪን ዘይ እስቲቀስ ወይ ጉዲ ምንድን ነው እሺ? በቃ ተነሺ። በቃ አሁን ማድረግ ያለብሽ ነገር አድርጊ። እናትሽ አላዛር ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? ልጄ እኮ ነው የጠፋችው። ያማል እንዴ? ገና ሳልጠፋት እኮ ነው። እንደው እናት ጋር መሆኑ እኮ ነው ያረጋጋኝ እንጂ አስበው እስኪ ከቤት ልጅ ሲወሰድብን እስከወዳች ምን አረግና አስፈራት ከልጅ ጋር እንዳለች እሷራ ለያታ እሱ በእናቱ በግራ ከምትከራከሪ ነው ታመርኩ ያስማምቱት ቁጭ ብሏል። ምን ተስማማኝ? ምን ተስማማኝ? ለምን ግድ አይለኝም? ምን ማለት ነው እንዴ? አባት አይደለሁ እንዴ? ኬታ ይሄ ላምጣት ታዲያ የት ብዬ ላምጣት? እስቲ ንገሪኝ እንዴ። እኔ አባት አይደለሁም እንዴ? የልጄ ጉዳይ አሳስበህም ነው አባ? በእናትህ አንቺ እንደምትጨነቂው ምን ለልጄ እጨነቃለሁ እንዴ? አሁን ለልጅ ተጨንቀሽ ከሆነ ተንበርከሽ ይቅርታ ጠይቂ። አልጠይቅም። ለምን አልጠይቅም? አንቺ አትመክራትም እንዴ? አንዳለች አስኑ በፈጠረ አብላ አስኑ በፈጠረ Egaa viidiyoo xiqqoo irraa murees daqiiqaa tokko kan irraa muree fidii akka isinii fahamtanu akka isinii galuudhaafanii dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa maal jechuudha kun qoy akkatti daa'ima jalaa fudhattee deemtee deebisuu diduuni maal jechuudha maal jechuu jirti haati keetii fi ilmaa maal jedhaa jirti jechuudha intalinii fi haati kuni mucaayisii araasummaa baasuudha araasummaa yeroo ilmoon yeroo deessee haadhatu nama tankabaakabasa akka isiin tankabaakabuudhaaf jechuudha kan isin dhufte maal jechaa jirti haati Alaazarii dhugaa dubbachuudhaaf haati Alaazar banagaraatti laan baay'ee tokko natti hin toltu waan akka ta'e isaa hin beeku malee maal jechuu jirti jilbeenfatanii dhiifama naa gaafatanu yeroo sana daa'ima ishee fidanitti deebisa jilbeenfatanii dhiifama naa gaafatanu mi akkamitti akka ta'uu danda'a haadha mucaan kun akkatti harmi aannan guutee baay'ee tokko rakkisuu jira jechuudha. Daa'ima jechuun asabame ilaala isaayyuu immoo ilmoo jalqaba. Utuma yuutuubiidhaaf utuma diraamaadhaa ta'ee iyyuu ta'uu hin qabu sila. Namni gurguddaan kanaa kuni namni gurguddaan kanaa akkamitti waan akkanaa barsiisame guys. Mee isin maal jettan? Please video kana like na gochuun irraanfatiin adaraa keessa subscribe na godha utuma sagalee koo dhaggeeffachuun isin jibbisiise iyyuu adaraa video banaa dhiisaa gadumaatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ayyaada mataa kiyyaa kennachuutti jira haati Alaazar baay'ee tokko nama aarsiti maaliif jennaani naaf jilbeenfattan malee mucaa keessan fideen deebisuudha. Haatiin tala kanaa maal jechuu jirti haatiin ilmoo isii araasummaa tan qabaakka buufte maal jechuu jirti ani kan hin jilbeenfadhu fataariidha amma namaan jilbeenfadhu dhiifama yoo ta'e immoo kunoo miidiyaa irratti dhiifama siidaaf godheera dhiifama sii gaafadha dhiifama jedhaa jirti jechuudha. Wanti dhiifama caalu immoo hin jiru daa'ima fidee deebisuu qabdi. Isinii galee gurbaan kun immoo maal jedhe roottoon kun maal godhe maashinii fideef jechuudha maashinii siinii harmattiin elmattu kan isiin akka harmi aannan guuteen dhukkubne aannan elmitee haa gannaqxu haati koo mucaa deebisuu diddee amma neetii isiin duuriyyeen sun achitti maal gochuu jiranii aannan miidiyoo baasuu jiran jechuudha mucaa maal jechuudha yaa gaayis maal dubbiin gara kam qoyyaame yuutuubarri jara bittaa jaraa kuni bakka indoo wallaahi jara akkasabamuu qabu jechuudha.
achi ani yeroo baay'ee kan jira Abrishiif Ruutaan maalumaaf akkana godhatu hin jiraatu garuu jara kanatti immoo caal keessaa immoo warra ijoollee irraayyuu ishee yaa ta'u jennaayyuu jara nama jabaa irraa immoo fokkisa dhugaan fokkisa namni jabaan silaa idimee kanaanii waan akkanaa gochuutu hin taane keessaa haati Alaazarii baay'ee nama aarsise jechuudhaan beektan jedhee yaada warri jara hordoftanu idimee kanaanii viyuun argata dhugaa utuu siin teessee du'aa gootee marraqxee eebbiftee keessumaa simatanii buna wajjin dhuganii kunoo siin haadha sii kadhataa jirti haadha siitiin maal jedhaa jirti akkuma suuraa irratti argitan kana injilbeeffannaa bakka maatii kiyyaa injilbeeffannaa dhaqee calmanaa obsii naa dhiisi bakka dhiisiiti injilbeeffannee fi ilmoo kiyya fiddinaaf adeemiftuu ani ilmoo kiyya raadda bahee jiraataan jiru jechuu jirti haati ishee immoo ilmoo kan biraa deessa malee ilmoodhuma kana dhiiftee kan biraa deessa malee ani isiidhaa injilbeeffadhu an kan injilbeeffadhu faxaarii qofaa fi sii galee faxaarii qofaa kan injilbeeffadha malee amaatii keetiin injilbeeffadhu jechuu jirti jechuu dhugaa dubbachuuf yoo dhugaate garaana nyaatti wallahi maaliif jennaani akkamitti ulfaata gaafa sin ciniinfattullee yoo viidiyoo si argitanii jiraatan akkasumatti ciniinfattee deessee daa'ima daqiiqaadhaaf ilaala daqiiqaadha indoom daa'ima koo biraayyuu shinti beetii dhaquun iyyuu nama sassataa nama nama shinti beetii ga'anii deebi'anitti iyyuu jirti moo hin jirtu daa'ima xiqqoo gaditti dhaggeeffatanii afuurisii keessa jira moo yoo raftee achitti turte dhaqanii ilaalu jechuudha haati keenya dura akkas godhu asaba ilaalame maatiin harkaa fudhattee badoo jechuun maal jedhame kun akkamitti daa'ima torbiin gahini kanaan ruun ofirraa irraa hin buune fudhattee harkaa baddame nama dhibu dhugaa baay'ee tokko nama dhibaa baay'ee tokko nama gaddisiisa viidiyoo kana dhugaa namatti hin tolu garuu immootu yoo akkam ta'eeyyuu daa'ima ishee jalaa fudhattee deemuu hin qabdu jechuudha isin maal jettume isin maal jettu mee isin maal jettu jilbeenfattee dhiifama gaafattee akkuma isin naafa jilbeenfatanu jettee jilbeenfattanii dhiifama gaafatanii daa'ima jiraa adeeffatanu jettu moo hin jilbeenfatanii gaafa daa'imni si cinqite fiddee deefteettanii yaaddusin ani gara kamittuun masakkaroo gara mataa kiyyaatti jechuudha maaliif jennaani mucayyoonis balleessaa qabdi sinii galee mucayyoon balleessaa qabdi amaatiis hin kabajju haatillee amaatiinis illee adaba hin qabdu amaatii adaba hin qabne rabbi isiniin kennin yuutuubiidhaa ta'ullee hin ta'u dubbinaa kanaa jechuudha kanaafuyyuu baay'ee tokko namatti hin tolu meemees yaada keessan komentii jalnaaf kaa naa barreessaa waa xaafaa innis waa xaaftan innis waa barreessitanii ana hamilee guddaa naa ta'a jechuudha inshaallah hanga boriitti immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaadhaan naaf turaa isiniin jecha haati Alaazar baay'ee tokko hin goone dhugaa dubbachuudhaa fi ani booyi na jechisiisa jechuudha waa'ee isuma ilmoo argate beeka daa'imni xiqqaan akkamitti haadha biraa adda baatee kanaarii turti baay'ee namatti ulfaata kanaaf viidiyoo kana subscribe naa godha adaraa akka laayivii seenu 1,000 nagaa please namni biraa yoo dhufee boo'ee yoo dhufee piraankii godhee guyyaatti 10,000 galchitu garuu 1,000 nagaa hudhatuu danga'iin ani immoo waggaa ga'an jira jechuudha please 1,000 nagaa adaraa keessan maaloo isiniin jaalladhaa yaada keessan naa barreessaa viidiyoo laayik godhaa bye